Ashamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee walitti deebineetiin jirra. Hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeerra. Qaroo miidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun yaada keessanis karaa koomentiin nu biraan gaha. Naannoo Tigraayitti hidhattoonni duraanii 5,000 ol leenjii haaromsaa fudhachuun hawaasatti makamuu Komishiiniin Haaromsa Biyyaalessaa beeksise. Hidhattoonni 5,728 hawaasatti makamuu himameera. Naannichatti baatii 4 keessatti hidhattoota duraanii 75,000f leenjii haaromsaa kennuun hawaasatti makuuf hojjetamaa jiraachuu komishiinichaatti Daayirektarri Karooraa fi Hordoffii Koloneel Balaay Abbeban himaniiru. Adeemsichaan hidhattoonni 5,728 giddugala Maqalee fi Idaagaa Hamusitti galan leenjii xumuruun hawaasatti makamuu danda'aniiru jedhan. Kana malees yeroo ammaa hidhattoonni 889 giddugalichatti leenjii fudhachaa jiraachuu Koloneel Balaay eeraniiru. Jawaar kitaaba hin gaabbu jedhee barreesse Naayiroobiitti eebbisiisuuf yaadee ture guyyaa hin beekamnetti dabarse. Kitaabni nama siyaasaa Jawaar Muhammad Kamis har'aa magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessatti eebbisiisuuf ture guyyaa hiraatti darbu Jawaar beeksiseera. Kunis sababa baay'ina uummataa hirmaattotaa fi nageenya isaanii wal qabatee bulchiinsa bakka galmi itti taasifamuu akka ta'e fuula feesbuukii isaa irratti galmeesseera. Jawaar kitaaba isaa hin gaabbu jedhee moggaasa keessatti waa'ee imala siyaasaa isaa fi kan mana hidhaa keessaa yeroo ture barreessee akka jedhes BBC irratti gaafiif deebii taasifameef irratti himeera. Kana dura garuu kitaaba isaa Itoophiyaatti eebbisiisuu kan barbaadu ta'us biyyicha keessa kitaaba eebbisiisuuf dhiisii hafuura baafachuun ulfaataadha jedhee dubbateera. Ta'us hojii isaa haalli mijataa Naayiroobii keessa waan ta'eef Naayiroobii Keeniyaatti eebbisiisuuf filadheera jechuun dubbate. Iddoon sagantaan eebba kitaabaa itti qophaa'ee jechuun qopheessitoonni kanaan dura himan gamoo guddaa wiirtuu Keeniyaa KICCdha. Warroonni yaaddoo ibsatanis kanneen gamoo kana bulchan ta'uu Jawaar Muhammad barreeffama isaa irratti kaaseera. Nageenya tajaajila geejjiba baaburaa eegsisuuf waliigalteen mallatteeffamuu himame. Waldaan Aksiyoonaa Geejjiba Baabura Itiyoo Jibuutii Poolisii Federaalaa waliin hojjechuuf waliigaltee mallatteesseera. Waliigaltichis nageenya geejjiba baaburaa eegsisuuf kan kaayyeffate ta'uun eerame. Dhaabbileen bu'uuraa biyyattii eeguun ergama Poolisii Federaalaa keessaa tokko ta'uu xiyyeeffannaa geejjiba baaburaa Itiyoo Jibuutiif kenname hubachuun qajeelfama of danda'e hundeessuun eegumsa hojjechaa jiraachuu himan. Waliigaltichi dhaabbileen lameen humna qaban qindeessuun hojii eegumsaa bu'aa qabeessa hojjechuun kan tumsu ta'uu dubbataniiru. Komishiinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Federaalaa Dammallaash Gabra Mikaa'el akka ibsanitti geejjibni baaburaa Itiyoo Jibuutii daldala alaa fi keessaa biyyattiif sarara ijoo fi buufata Jibuutii waliin kan wal qunnamsiisu ta'uu xiyyeeffannaa ol'aanaan kennameera jedhan. Waliigaltichi walta'iinsaan hojjechuuf kan gargaaru ta'uu eeruun nageenya tajaajilaa eegsisuuf teeknooloojiiwwan fayyadamuun hojjechuun murteessaa ta'us dubbataniiru. Hojii raawwachiisaa waldaa Aksiyoonaa Geejjiba Baabura Itiyoo Jibuutii Injiinar Taakkalaa Uumaan gama isaaniitiin waldaan Aksiyoonaa kufaatii mudatee keessaa ba'uun bu'aa qabeessa akka ta'u hojjetamaa jiraachuu himan. Kana mirkaneessuuf rakkoo nageenyaa ol'aanaa furuuf waliigalteen taasifamuu isaanii waliigalticha irratti dhaabbatichi humna guutuun akka hojjetu taasisa jedhan. Itiyoophiyaan mana maree nageenya gamtaa Afrikaa keessaa teessoo argachuuf deeggarsa gaafatte. Itiyoophiyaan bara 2025 hanga 27tti mana maree nageenya gamtaa Afrikaa keessatti teessoo argachuuf sochii eegaluun ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa Dr. Geediyoon Ximaatiyoos himan. Geediyoon fedhiin biyyattii kana ibsan marii ambaasaadarota biyyoota Afrikaa garaagaraa teessoo isaanii Finfinnee godhatan waliin guyyaa kaleessaa marii geggeeffame irrattidha. Itiyoophiyaan ergama nagahaa kabachiisaa fi tokkummaa Afrikaa keessatti gahee olaanaa taphachaa turuun eeruun biyyoonni Afrikaa iyyata Itiyoophiyaa kana akka deeggaranis gaafataniiru. Kana malees Itiyoophiyaan Afrikaa irraa sirna gitaa bittaa jalaa baasuu dhaabbata gamtaa Afrikaa fi gamtaa Afrikaa hundeessuu Afrikaadhaaf sagalee ta'aa turuu fi ajandaa 2063 dhugoomsuuf hojjechaa jiraachuu himaniiru. Waliigaltee Piriitooriyaa akkasumas marii waldhabdee hidhaa haaromsaatiin wal qabatee furuuf Suudaanii fi Masrii waliin taasifamaa jiru fedhii Itiyoophiyaan nagahaa fi tasgabbiif qabdu agarsiisaa jedhaniiru. Akkasumas Itiyoophiyaan nageenya Afrikaatiif gumaachuuf ga'umsa qabdu ta'uu ambaasaadaronni biyyoota garaagaraa maricha irratti argaman deeggarsa isaanii akka agarsiisanis gaafataniiru. Mariin ajandaa walitti qabuu bu'aa cimaa ijaaruu fi nageenya waaressuuf abdii kan kennedha jedhame. Adeemsa marii ajandaa walitti qabuu naannoo Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru biyya bu'uura cimaa ijaaruu fi nageenya waaressuuf abdii ta'uu Komishiiniin Marii Biyyaalessaa beeksiseera. Komishiinichi marii ajandaa adda baasuu Oromiyaa muddee 7 eegalee magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun miidiyaaleedhaaf ibsa kenneera.
Komishiinichi qindeessaan olaanaan naannoo Oromiyaa Dr. Ambaayee Ogaato adeemsi marii ajandaa adda addaa baasuu naannoo Oromiyaa muddee 7 bara 2017 irratti bakka bu'oonni qaamolee hawaasaa fi gurmaa'insi garaagaraa bakka argamanitti hirmaachuu isaa jalqabeera jedhan. Marii ajandaa adda baasuu bakka buutonni hawaasaa hirmaatan ajandaalee dhimma naannoo fi biyyaa kaasuun abbummaan mari'achaa akka turan eeruun marichi karaa hirmaachisaa fi bilisa ta'een gaggeeffamaa jira jedhan. Maricha irratti bakka buutonni qaamolee hawaasaa 7,000 ol aanaalee 356 irraa walitti babba'an hirmaachuu isaanii himaniiru. Marichi boqonnaa marii itti aanuuf muuxannoowwan hedduu kan irraa argaman ta'uu eeruun bakka bu'oota marii qooda fudhattoota irratti hirmaatan 320 filataniiru. Marichi biyya bu'uura cimaa qabdu ijaaruu fi nageenya waaressuuf abdii olaanaa ta'us ibsaniiru. Bulchiinsi magaalaa Shaggarii fi magaalaa Finfinnee damee nageenyaatiin waliin hojjechuuf waliigaltee isaanii mallatteessan. Biiroo Nageenyaa fi Tasgabbii Bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi Waajjirri Bulchiinsa Nageenyaa fi Tasgabbii Bulchiinsa magaalaa Shaggar damee nageenyaa irratti waliin hojjechuuf waliigaltee isaan dandeessisuu mallatteessan. Waliigaltee kanas hooggantuu Biiroo Nageenyaa fi Tasgabbii Bulchiinsa magaalaa Finfinnee Liidiyaa Girmaa fi Bulchiinsa magaalaa Shaggaritti itti aanaa kantiibaa qindeessaa kilaasteraa diinagdee obbo Guyyoo Galgaloo mallatteessaniiru. Waliigalteen kun magaalonni kunneen hojii nageenyaa fi tasgabbii irratti qindoominaan hojjechuuf kan isaan dandeessisuudha jedhame. Hooggantuun Biiroo Nageenyaa fi Tasgabbii magaalaa Finfinnee aadde Liidiyaa Girmaa waliigalteen kun karaa itti fufiinsa qabuu fi dhaabbatummaadhaan nageenyaa fi tasgabbii magaalotaa mirkaneessuuf hojiilee dandeessisan irratti hojjechuuf kan gargaarudha jedhan. Finfinneen teessoo dhaabbilee fi dippiloomaatota idil-addunyaa fi ardii akkasumas walga'iiwwan idil-addunyaa hedduun kan keessatti gaggeeffamu waan taateef nageenyaa fi tasgabbii ishee mirkaneessuuf hojiileen milkaa'oo ta'an hedduun hojjetamaa jira jedhan. Hojiin hanga ammaatti bulchiinsa magaalaa Shaggarii fi magaalaa Finfinnee qindoominaan hojjetamaa ture gaarii ta'uu himanii waliigalteen kun ammoo caalatti nageenyaa fi tasgabbii magaalota lamaanii mirkaneessuuf qooda olaanaa qabaata jedhan. Itti aanaa kantiibaa fi qindeessaa kilaasteraa diinagdee bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Guyyoo Galgaloo gama isaaniitiin magaalonni lamaan qindoominaan hojjechuun nageenyaa fi tasgabbii waaraa taasisuu cimsanii itti fufuun dhimmoota filannoo biraa hin qabnedha jedhan. Bulchiinsi magaalaa Shaggarii fi Finfinnee kanaan dura hojiiwwan misoomaa badhaadhinaa mirkaneessan hedduu waliin hojjetaniiru jechuunis kaasaniiru. Gara fuula duraattis uummata hirmaachisuun hojiiwwan hedduu hojjechuuf kutannoo qabaachuu eeraniiru. Baankiiwwan biyya alaa Itoophiyaa akka seenan hayyamamuun Itoophiyaaf boqonnaa haaraadha jedhame. Baankiiwwan biyya alaa Itoophiyaa seenanii akka hojjetan hayyamamuunsaa Itoophiyaaf boqonnaa haaraa ta'uu hatamtuun pirees seekreetarii waajjira ministeera muummee Billaanee Siyyum himan. Billaanee Siyyum ergaa toora miidiyaa hawaasaatiin dabarsaniin tarkaanfichi gama tattaaffii hooggansa ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad damee diinagdee bilisaa taasisuuf raawwachaa jira ta'uu himaniiru. Manni maree bakka bu'oota uummataas labsicha raggaasuun diinagdee Itoophiyaa keessatti boqonnaa haaraa kan uumu ta'uu eeraniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaatti dabarra. Sooriyaan yaaddoo addunyaa miti jedhan dursaan finciltoota Ahmad Shaaraan. Yeroo ammaa Sooriyaa kan harkaa qabu hoogganaan finciltoota Ahmad Shaaraan biyyi isaanii waraanaan waan dadhabdeefuu ollaa isheetiifis ta'ee biyyoota lixaatiif yaaddoo akka hin taane dubbatan. Hoogganaan hidhattootaa kunis gaafii fi deebii BBC waliin Damaasqootti taasisaniin qoqqobbii biyya isaanii irratti kaa'ame akka kaafamu gaafataniiru. Qoqqobbiin sirna dura irratti kan xiyyeeffateef kaafamuu qabaa miidhaa fi cunqursaan haala wal fakkaatuun ilaalamuu hin qabus jedhaniiru. Shaaraan haleellaa cimaadhaan Bashiir al-Asaad erga biyya ari'ee torban lama hin guunne. Inni hoogganaa garee Hayat al-Tahrir al-Sham yookaan HTS kan gamtaa finciltootaa keessatti olaantummaa qabu yoo ta'u, kanaan dura maqaa qabsoo Abu Muhammad al-Jawlaanii jedhamuun beekama. Akkasumas dhaabbanni isaanii HTS galmee dhaabbata shororkeessummaa irraa haqamuu akka qabus gaafataniiru. Dhaabbanni bara 2016tti garee Al-Qaayidaa irraa gargar bahe kuni dhaabbata mootummoota gamtoomanii Ameerikaa akkasumas gamtaa Awurooppaa fi UK fi biyyoota birootiinis shororkeessummaadhaan farrajamuun isaanii ni yaadatama. Shaaraan akka jedhanitti dhaabbanni isaa HTS garee shororkeessaa miti jechuun dubbateera. Isaanis namoota nagahaa yookaan naannoo namoota nagahaa keessa jiraatan irratti kan hin xiyyeeffanne ta'us dubbataniiru. Muhammad al-Jawlaanii yookaan Shaaraan bulchiinsa kaaba lixa Sooriyaa bara 2011 irraa eegalee finciltootaan qabamte eeruun waggoota 8 oliif Idlib keessatti yuunivarsiitiiwwan qabna jechuun dubbatan. Akka yaadutti dubartoonni yuunivarsiitiiwwan keessa jiranis 60 ol ta'a jechuun yaada isaanii BBCf kennaniiru. Akkasumas dhugaatiin alkoolii hayyamamaa ta'uu isaa ilaalchisuun kan gaafataman Shaaraan sababii dhimma seeraa ta'aniif qofa
dhimmoota kana irratti dubbachuu mirga akka hin qabne himaniiru. Itti dabaluunis koreen ogeeyyii seeraa Sooriyaa heera mootummaa barreessaa jiru isaanis ni murteessu akkasumas bulchaan yookaan pirezidaantiin kamiyyuu seera kana hordofuu qaba jechuun. Gochaawwan bulchoonni Sooriyaa haaraan kanneen ji'oota muraasa dhufan keessatti fudhatan gosa biyya Sooriyaa akka taatu barbaadan akkasumas akkaataa isaan ittiin bulchuu barbaadan ni agarsiifnas jedhaniiru. Pirezidaanti Putiin Tiraamp waliin mari'achuuf qophii ta'uu himan. Pirezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Putiin pirezidaantii Ameerikaa haaraa filataman Doonaald Tiraamp waliin mari'achuuf qophii ta'uu ibsaniiru. Pirezidaantii Putiin ibsa miidiyaaleef kennaniin pirezidaantiin Ameerikaa haaraan filataman ana waliin mari'achuuf fedhii qabaannaan anis qophiidha jedhan. Tiraamp waliin erga haasa'anii waggoota 4 guutuu isaanii dureewwan lameen yeroo dhumaaf kan wal argan bara 2019 yaa'ii biyyoota garee 20 Jaappaanitti gaggeeffame irrattidha. Doonaald Tiraamp erga marsaa lammaffaaf pirezidaantii ta'uun filatamanii as pirezidaantii Yuukireen Volodimiir Zelenskii waliin baatii fulbaanaa darbe mari'achuun ni yaadatama. Tiraamp wayita duula filannoo geggeessaa turanitti filannoo pirezidaantummaa yoo injifatan sa'aatii 24 keessatti waraana biyyoota lameenii akka dhaabsisan waadaa galaniiru. Kun osoo kanaan jiru lammiileen Raashiyaa pirezidaanti Putiin gaafii gaafachuu itti fufan. Chaanaalonni TV mootummaan bulan hundi isaanii lammiileen biyyattii gaafiilee gara miiliyoona 2 ol ta'u har'a karaa miidiyaa hawaasaan bilbila ergaa gabaabaatiin Vilaadiimiir Putiin biraan ga'uudhaaf dhageessisaa jiru jechuun dubbatan. Dubbi himaan Kremlin Dmitry Peskov gaafii isaan waa'ee opereeshinii waraana addaa gaafataman cimsinee xiinxallaa jirra jechuun deebisan. Aangoonni Raashiyaa waraana Yuukireen keessa adeemaa jiru opereeshinii waraanaa jechuun kan waamanidha. Haa ta'u malee Raashiyaan kan yaaddessaa jiru waraana qofaa miti. Dinagdeen garmalee qaala'aa waan jiruuf jecha salphaadhaan gatii dhadhaa bara kanaa hanga harka 3 ol dabaleera jechuunis miidiyaaleen kunneen gaafii uummata keessaa argaatiin jiru. Qaala'insa jireenyaa dhibbantaa 9.4 kan dabale yommuu ta'u, baankiin giddugaleessaa Raashiyaa boru dhala sadarkaa isaa kan amma jiru irraa dhibbantaa 21 dabaluuf qophii isaa irra jira. Kana keessaa rakkoo inni guddaan Putiin dinagdee Raashiyaa qofa waraana irraa kaasuu ta'i. Bara dhufutti baasii isaas baasii baajataa hunda keessaa dhibbantaa 32 qabaachuudhaan kan erga waraana ololaatiin as sadarkaa olaanaa irra gahedha. Sunis oomisha dinagdee Raashiyaa keessaa dhibbantaa 6.2 waliin kan walqixxaatudha. Fayyaa, barnootaa fi wabii hawaasummaa caalaa waan baay'eetu waraanaaf deemaa jira jechuun xiinxaltoonnis hawaasnis dubbataa jiru. Kanaafuu wayita pirezidaantiin haasaa taasisaniin gaafileen lammiilee Raashiyaa irraa yeroo gibirri isaanii guddaan akkasii waraana irratti baasii ta'u akkamitti akka dandamachaa jiran irratti kan kaayyeffatu isaaniif dhiyeeffama jedhame. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa nu waliin waan turtaniif galatooma.